mee gara asmaanii namoonni baay'een qabu asmaan kun immoo yeroo tokko nama dhiisa yeroo tokko immoo garmalee namatti cima gaafa namatti cimu qilleensa hafuura baafatanii gashachuu yerootti namni dadhabu ni jira mee asmaatik attack kan ittiin jennu suni namoonni yeroo kamidha gargaarsa yaala duraa barbaachisaadhanii nama sanaaf yaaluun kan isaanii yaala kennuu qabani akkasumas immoo yaala akkamiidha kan utuma yaalaan dhaqin dura godhamuu fi qabu namoota akkasiitiif. Egaa maatii keessatti nama beeknu yoo ta'e dhibee isaa kana fuulduraan beekna asmii akka qabu beekamaadha yookaan qoricha manaa qabaachuu danda'a keessumaa kan afuufamtu wayii jirti baay'een isaanii asmii warra dhukkubsatan manaa qabu ishee kanaaf dhibee isaa beekna. Yeroo afuura kutaan jalqabu akka qufaasisuu godhe achumaan afuura kutuu jalqaba booda afuura baafachuu dadhabu. Kana yeroo arginu inni jalqabaa nun yaaduu qabnu asmii sanatti cimeedha. Nama beeknu nama asmii qabu ta'e nama nun hin beekne nama amma argine yookaan konkolaataa keessatti wajjin taa'aa jirra yookaan iddoo tokkotti wal argine kaaffeetti ta'uu danda'a lafa hojiitti ta'uu danda'a seenaa nama sanaa dhibee nama sanaa ta'uu hin beekini yeroo sana afuura citu yoo jalqabe sagaleen dhaga'amu jira sagalee sana yeroo waan akka sittero sagalee wayii dhageessisu keessa isaatii sagaleen akkasii ni jira irruma caalaatti garuu afuuruma baafachuu yoo dadhabe namni kuni qabnee teessisu jalqaba yeroo teessisnu immoo gara fuulduraatti akkas jedhee kan taa'u gochuu gara fuulduratti akkas ta'ee morma isaa akkatti xinnoo ol qabee akka afuura baafatu gochuu fi namni sun akka tasgabbaa'u gochuudha. Tasgabbaa'ii rakkoon hin jiru jennee tasgabbeessuu danda'udha. Kanaachi na'ee immoo amma afuura baafachuu yoo dadhabu itti cimaa deemuu danda'a. Keessumaa qilleensa garmalee yoo harkisan qilleensi sun diilallaa yoo ta'e warra asmii dhukkubsatuu fi dhibee sanattumaa cimsuu danda'a. Kanaaf tasgabbeessuu afuura baafachuu yoo homaatti fooyya'uu baate mana yaalaatti fuunee deemu ambulaansiidhaan haala geessu dafnee mana yaalaa ga'uu dandeenyuun mana yaalaa geessuudha. Qoricha yoo qabaatan baay'een isaanii akkuma siin jedhee akkuma manaa qaban baatanii immoo deemu. Dubartoota taanaan borsaa isaanii keessatti qabachuu danda'u. Warri dhiiraas yoo ta'e uffata isaanii kiisitti baachuu danda'u. Yeroo sana qorichi keessee harka jira jennee harkaa fuunee qoricha sana kennuu fi yoo inni danda'a ta'e immoo akka inni fudhatu gochuu baay'ee jijjiirama uumuu danda'a. Egaa yeroo baay'ee namoonni gaafa afuura baafachuu dadhabanii akka kana namoonni namatti baay'atanii qilleensa illee nama dhowwu so qilleensa illee akka inni argatu gochuun naannoo mana cufaadha yoo ta'e mana bananii qilleensi qulqulluun akka seenu gochuu sun illee baay'ee barbaachisaa ta'a. Egaa kana goone immoo yoo isa afuufamu sana afuufnee fi dhibeensa itti fooyya'uu dadhabe immoo gara mana yaalaatti immoo ariifannee geessuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha.